Ollaaf dugdaan lafaa ka'uu. Sagalee keessan jijjiirtanii nama biraa fakkaattanii riyaa yookiin immoo jaalallee keessan qoru yoo barbaaddan kan shamarranii kan dargaggeessaa kan ijoolleetti jijjiirrattanii haasa'uu yoo barbaaddan guutummaa guutuutti sagalee keessan kan jijjiiru appilikeeshiniin sagalee keessan jijjiiruu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood godhaatii waliin bashannanaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo bira taa'een baradhe. Kutaa 12ffaa akkuman xumureenis barnoota sooftiweer injinariingiitiin yuunivarsiitii Adaamaa seeniin du'ee badeen waggaa 7tti baradheen eebbifame. Maatiin kiyyaa akka magaala keenyaatti qabeenya guddaa qabu. Magaalli keenyi magaala aanaadha. Konkolaataa qixqixii nama 37 ol fedhu abbaan koo bitee ni qaba. Dabalataan mana uffataa gabaa gaarii qabu haati koo dalagaa oolti. Dur abbaan koo qotee bulaa ta'ee dhaloonni kiyya baadiyyaatti ta'us isaanillee yeroo umuriin koo waggaa 6 kutaa 1 seenurraa kaasee magaala galanii haala jireenya isaanii jijjiiranii jiraachuu eegalanii. Abbaan koo erga magaala galee bunaa fi ashaboo bakka biraadhaatii bitee daldalu eegalee haati kiyyas qe'eetti suuqii xiqqoo banattee lafa baadiyyaatii qabnu dabalannee maatiin koo jijjiirama addaa argisiisanii konkolaataas kan bitatan yeroon ani kutaa 10ffaa baradhudha. Lafaa fi mana magaala keessaa bakka hedduudhaan qabu. Yeroon barnoota koo kutaa 8 baradhurraatii kaasee dubartoonni hedduun fedhii akkanaaf qaban natti argisiisanis haa ta'uutii garuu maalummaan jaalalaa hanga kanaatti waan naaf hin galleef hanga kutaa 10ffaan xumurutti dubartii tokkoof iyyuu gaaffii jaalalaa dhiyeesseen beeku. Kutaa 10 xumureen qabxiin maatirikii naaf dhufee kutaa 11 akkuman seeneen garuu gareedhaan hiriyoonni keenyi jaalallee baafanne. Anis jaalalleen baafadhe. Dubartiin jalqabaa tole erga naan jettee booda warra kaanis gaafachuun akkanuma salphata jedheen yeroon suuqii gurguru dubartoota gara mana keenyaa dhufan koshooroo karameellaa dibata kenneefiin goyyomseen suuqii keenya malee akka isaan hin dhaabbanne ergan godhee booda booddee sin jaalladha jedheen jaalala qabsiiseen yookiin ofii kiyya yookiin immoo hiriyoota kiyyatti dabarseen akka garaa keenyaa waliin ta'aa oollaa. Barana malee biyya kana keessa hin jiraannu jennees hiriyoota koo waliin ofii kiyya kanfaleen mana addatti ni dubbisna jedheen kireeffannee bakka sanatti illee gochaa gaarii hin taane ofii koofis hiriyoota koos balleessu shaakalaa oollaa. Mana kireeffannee sana keessatti jimaa tamboo hashiishii binnee qama'uu aarsuu jalqabne. Bifa kanaan otoo jirru qormaata kutaa 12ffaas xumurree carraan yuunivarsiitii deemuu nu dhaqqabee gara yuunivarsiitii Adaamaatti imala koon taasise. Yuunivarsiitii seenees amalli koo hin sirroofne. Xiqqoo barnoonni hin baradhullee cimaa waan na tureef maallaqni maatiin koo naaf ergan mana kireeffadheen akkan jiraadhuuf illee gahaa waan na tureef koostisheerii kaaffeen nuu kabbalu ida'adheen baatii 4 mooraa keessa ergan jiraadhee booda riyaa doormii koo tokko qabadheen kireeffannee alabaanee jiraachuu eegalle. Duris kaayyoon kireeffadhee fi wanta barnoonni natti cime qofaaf miti. Araada kiyya akkan barbaadetti akkan yeroo mana barumsaa qophaa'inaan turetti mooraa yuunivarsiitii keessa taa'een wanta naaf hin deemneefi bifa kanaan barachaa araada koo kunuunsaa jiraachaa otoo hin jiru bara waggaa 2ffaa yuunivarsiitiitti hin deebi'u mooraa ani kireeffadhee galu keessa dhuunfaa isheetti kireeffattee kan galtu haatii fi abbaan ishee balaa tasaatiin addunyaa kanarraa kan boqotan sababa du'a maatii isheetti naannoo dhalattee guddatteetti jiraachuu kan dadhabde mucayyoon dubaraa bareedduu tokko kireeffattee mooraa keenya keessa galuun eegalti. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii.
Mucayyoon kun amalaan baay'ee rakkistuudha. Tole jettee nagaan gaafattu. Hangam bareedina ishee dinqisiifannee daandii irratti qoccollee ol jettee akka nu ilaaltuuf illee yaalii goonus homaa nun dhageessu. Obboleessa ishee tilmaamaan kutaa 9 kutaa 10 baratu eessuma isaa bira jirutu darbee dhufee ishee dubbisa. Kanaan ala garuu qofaa baatee qofaa galti. Isheetii bilbila guyyaa tokkoof illee nama waliin haasa'u arginees hin beeknu. Guyyaa guutuu mana cufattee oolti. Torbeetti si'a 2 qofa ala baatee barnoota baratti. Wantoota ishee barbaachisus bitattee deebiti. Kanaan ala mana ofitti cufattee qofaa ishee ciisaa oolti. Nuti warri kireeffannee gallus haa ta'u warri mana nutti kireessan akka isheen nama waliin walii galtuuf yaalanii dadhabanii. Booddee irratti hundi keenyu amala isheedha jennee fudhannee teenyus guyyaa tokko akkanuma obboleessi ishee kun ishee dubbisuu dhufee waa bituuf gara alaatti yeroo bahu obboleettiin kee maal taateetii baatii 3 mooraa kana keessa jiraatte keessatti nama tokko waliin iyyuu haasoftee hin beektu jennee yeroo gaafannu uumamaan callistuudha. Haadhaaf abbaa keenya waliin malee hiikamteen haasoftu. Haa ta'uutii garuu garaan ishee qulqulluudha. Yeroo isheen nyaata qopheeffattu balbala isheerra darbaa kabraa mitii yeroo nyaata hojjedhu namuma na waliin nyaatu otoo hin qabaadhe illee jettee natti himatteetti jedhe natti dubbate. Anis tole jedheen guyyaa tokko gara mooraa deemuu dhiiseen yeroo isheen hirribaa kaatee qullubbii kukkuttee nyaata hojjechuuf kaatu dhaggeeffadheen yaadaan waan irra geesse tilmaameen yeroo isheen dhiyeeffachuuf jettu balbala isheerra deemeen dhaabadhe. Isheenis ol na ilaaltee haa nyaannu jettee yeroo na gaafattu argameetii reeyii harka kee arguun fedha arguuf immoo carraan ani qabu amma qofadha jedheen ol seeneen ittoo ajaa'ibaa nuuf hojjee waliin nyaannee maqaa ishee fi seenaa ishee guutuu guyyaama kana natti haasofte. Anis dabaree koo galgala fuudhee ba'een bakka nyaata kontiraatan nyaadhuutii isheen affeere. Waliin erga nyaannee booda xiqqoo haasofnee ganama ka'een mana amantaa deemuun barbaada. Haa ta'uutii garuu ganamni koo sa'a 4 maaloo yoo dandeesse riba keetii yoo kaatu na kaasii jettee na gaafatti. Anis tole jedheen kanan dura sa'a 2tti hirriba kootii ka'u sa'a 12tti hirribaa ka'een isheellee hirribaa kaaseen amantaan kan koof kan ishee garaagara ta'us bakka muraasatti garuu wanta wal fakkaatuuf ganama ka'een mana amantaa ishee waliin deeme. Yeroon kun akka baay'ee isheetti tolee fi qofummaa kanaatiin gaaf tokko of hin ajjeesa malee nama ta'een waaqan galateeffadhaa waaqatti naraarama jedheen yaadeen hin beekuu galatoomi jettee na galateeffatte. Anis maalan siif godhee wanta addaa wanta raawwadheen jiru akkan si waliin haasa'u wanta naaf eeyyamteef atiyyuu galatoomii jedheen deebiseefi kanaan booddee dhagaa anaaf isheen walitti haasa'uu dabartee guutuu mooraa keessa kan jiraatan waliin dubbachuu kan eegalte. Dhiphina dhabuu maatii isheetiin abdii kutannaatti dhaga'ame jalaas suuta jalaa ba'uu kan eegalte. Dhuguma namni biraa dhimma koo jedhee ishee waliin kan jiraatu ittiin fakkaatu ture. Bifa kanaan gammaddee jireenya eegaltee guyyaa mana cufattee kan ooltu turte amma nu waliin haasa'uu eegalte. Bifa kanaan jireenyi itti fufee barnoota koo waggaa 2ffaa fi waggaa 3ffaa nan xumure. Mucayyoo kana waliin obbolummaan waliin haasofna malee waan biraa keessa gallee hin beeknu. Haa ta'uutii garuu baay'een ishee jaalladha. Otoo isheen argiin oolee buluu gonkumaa hin danda'u. Yeroo waggaa 4ffaa barnootaaf hin deebi'u gara fedhetti haa ba'u jedheen jaalala koon ibseefi ishiin garuu jaalala ana waliin otoo hin eegaleen dura wantoota ati anaaf guutuu qabdu ni jiraatu yoo ati isa sirreessite ani kan keen ta'a jettee na amansiiste. Anis maalinni jedhee yeroon gaafadhu jalqaba irratti mana
mana hiriyoota kee waliin kireeffattu dhiistee doormii galtaa. Lammaffaa irratti araada kan jedhame dhugaatii jimaa, tamboo, shiishaa, aarsuu, qama'uu miti. Hiriyoota waggaa 4 keessatti horatte kana hunda waliin akka ati dhaabbattu hin barbaadu. Yoo kana baatii 2 keessatti raawwatte waadaa siif galeen carraa yoo Rabbi jedhe gara fuulduraatti na eeggachaa jirullee sitti ni manaan jette. Yeroo sanatti baay'eetti ishee jaalladhe waanan tureef ishee argachuun wanta hundumaarra naaf caala jedheen barteewwan kiyya hunda dhiiseen gara doormiitti deebi'een rifeensa koollee maramee seexana na fakkeesseeru sirreeffadheen hiriyoota koo duraa dhiiseen barnoota koon itti fufee. Baatii 2 kan naan jette keessattis wanta narraa barbaaddu hundumaa xumureen kunoo jijjiirameeraa jedhee yeroon gaafadhu. Jijjiiramuu kee hanga baatii 6tti naaf mirkaneessi. Namni hedduun akkanuma jijjiirameera jedhee yeroo booddee immoo itti deebi'aa yaada waadaa kiyyaa fooyyesseeraa jettee na gaafadhe. Silaafuu ana biraan deemtu jedheen waggaa 4ffaa yeroon baradhu guutummaatti baatii gara jalqabaan ala araada koo hundumaarraa bilisa ta'een yaada ishee guuteefi ganna silaa boqonnaadhaatii gara biyyaatti hin galeen otuma waliin haasaa waliif bilbilaa jirru guyyaa tokko bilbiltee akkana naan jette. Yoo siif danda'ame gaafa guyyaa akkanaa biyya akkasiin deemaa kottu na gaggeessi wantan sitti musqabaa jettee na waamte. Anis sababa uumeen maatii koo biraa baheen mucayyoo kana bira dhaqee otuu naaf danda'ame jaalallee kee haadha warraa kee borii ta'ee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu firoottan maatii koo biyya hambaa jiran nama kanatti heerumeen biyya hambaa akkan deemu waan barbaadaniif anis biyya kana keessaa bahuu wantan fedhuuf kan kee ta'uu hin danda'u jettee suuraa abbaa manaa ishee natti argisiiste. Haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii kan mirkaneessu suuraa fi ragaawwan piroosesiitti xumuratte hundumaa natti argisiiste. Sanaan booddee bara jireenya koo keessatti si dagachuu hin danda'u. Yeroon nama jibbeen mana ofitti cufeen jiraadhu balbala natti bantee sammuu koo naaf bante. Olmaa ta'uu baatus kan namnii fi maatiin keessa darban hanga hin danda'e araada keessa jirtu keessaa si baasuuf anis yaaleera. Dhuguma kan na jaallattu yoo ta'e yoomiyyuu taanaan araada kanatti hin deebi'in. Jireenya kee kanaa booddeef carraa gaarii siif hawwaa jettee natti dubbatte. Yeroo kana aariidhaan sammuun koo ni maraate. Gaaffii jaalalaa koo deebisuuf si'a meeqa waadaa naaf galtee narra dabarsite. Atis waadaa kiyya waan hin eegneef anis dhimmattiin waadaa siif eeguu hin qabu jedheen loleen rukuteen akka hin taane ishee godheen akka nama maraatee daandii dheeraa miillaan magaalaa Finfinnee keessan naanna'ee akka borii balaliitii dhimmas irraan godhanne. Ergan biraa deemee utuun ishee ajjeeseera ta'ellee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu yaadni kunillee naaf hin dhufne. Torbee 3 magaalaa Finfinnee keessan ture. Kashlabboonni takkaa moobaayilii kiyya hatu takkaa immoo uffata kiyya narraa baafatu. Maatii koof bilbileen maallaqa naaf ergaa nan dhufa jedheen erga naaf erganii moobaayila kiyyas jalaan cufadhaa. Araada kootti nan deebi'ee yoon barbaade mana kireeffadheen yoon barbaadne immoo tuubboo keessa bulaa mana dhugaatii irra naanna'aa araada kana duran beekuun olitti fayyadamaa sammuu koo hadoochuun waggaa 2 dabarsee. Waggaa 2 kana guutuu magaalaa Finfinnee keessa maatiin koo na barbaadanii na argachuu hin dandeenye. Anis isaan hin barbaanne. Guyyaa 2 hattootaan waraanameera. Rabbitu lubbuu naaf oolche. Sana hunda keessatti of wallaalee of jibbeen maraatu irraa hangan jirti ergan dabarsee booda guyyaa tokko mooraa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti namni anaan beeku na argee hiriyoota kiyya duraaniitti bilbilee bilbila maatii koo harkaa fudhatee na hordofee maatii kootiin na qabsiisee haatiif abbaa koo na argatanii. Sanaan booddee mana yaalaa keessanii na wal'aananii hiriyoonni koo barnoota kootiif bakka ga'ee dhabne jedhanii wiizdroollee naaf guutanii waan turaniif gargaarsa maatii koo gargaarsa barsiisota kootiin akkuma isaatti iyyuu deebi'een baradheen ishee naafteen xumure. Mucayyoon jaalladhe kana maqaa ishee barbaadeen yeroo booda daa'ima waliin suura isheen argee hanga tokkos olmaa isheen naaf oolte natti dhaga'amee gara sammuu kootti hin deebi'ee. Ofii jireenya ishee jiraachaa waan jirtuuf anis maaliif hin jiraadhu isheenoo of sirreessiteetti ani maaliif sirraa hin dadhabe jedheen yeroo ofiif kenneen araadan keessan
jiru keessaa baheen amma guutummaa guutuutti bilisan ta'eera. Naannoo magaalaa Finfinneetti hiriyoota koo waliin gurmaa'een hojii gaariis hojjetachaan jira. Hundumtuu waan gaarii fi kan jedhan kunoo jireenya koo keessatti raawwate. Otuu mucayyoon kun mana kireeffattee nu bira hin galle ta'ee yoona silaa'an araada sana keessan jira. Haa ta'uutii garuu wanti hundumtuu waan gaariif naaf ta'e. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinneerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Sagalee keessan jijjiirtanii nama biraa fakkaattanii riyaa yookiin immoo jaalallee keessan qoru yoo barbaaddan kan shamarranii kan dargaggeessaa kan ijoolleetti jijjiirrattanii haasa'uu yoo barbaaddan guutummaa guutuutti sagalee keessan kan jijjiiru appilikeeshiniin sagalee keessan jijjiiruu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood godhaatii waliin bashannanaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessa keenyaa isiniif qoodee waan hin jiruuf akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Wanta isinitti dhaga'ame irraa barattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa jecha obboleessa keenyaa seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jechuun barbaada. Seenaa kana laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniif qoodaallee jecha riyaa yookiin immoo jaalallee keessan sagalee jijjiirtanii qoru yoo barbaaddan sagalee keessan akka barbaaddanitti kan daa'imaa kan nama guddaa kan shamarraa kan dargaggeessaa isiniif godhee bilbiluu kan danda'u appilikeeshinii ajaa'ibaa piraankiillee gochuun hiriyoota keessan waliin ittiin bashannanuu dandeessan appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun bakka daawunlood jettu erga tuqattanii booda bilbila keessan irratti daawunlood godhattanii haala salphaatiin ammuma tuqxanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 sabskraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shumeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii halkan gaarii horaa bulaa. Keessan jijjiirtanii nama biraa fakkaattanii riyaa yookiin immoo jaalallee keessan qoru yoo barbaaddan kan shamarranii kan dargaggeessaa kan ijoolleetti jijjiirrattanii haasa'uu yoo barbaaddan guutummaa guutuutti sagalee keessan kan jijjiiru appilikeeshiniin sagalee keessan jijjiiruu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood godhaatii waliin bashannanaa. Isuma famale